kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'e dhaabbannee deemna har'a sintu dhadhaabbata nuu ta'e teessoo ulfina Oromoof malu hin nagaama deemsa jilbibbii kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'e dhaabbannee deemna har'a sintu dhadhaabbata nuu ta'e teessoo ulfina sabaaf malu qoltan hiraara nurra ifa nu baasuuf jecha kan aarsaa taatan nurra siniin nuuf milkaa'e tole qabsoon keenya sintu lubbuun darbeef kana harguun keenya galatooma deemsa jilbibbii kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'e dhaabbannee deemna har'a sintu dhadhaabbata nuu ta'e teessoo ulfina Oromoof malu hin nagaama kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'e deemsa jilbibbii kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'e dhaabbannee deemna har'a sintu dhadhaabbata nuu ta'e teessoo ulfina Oromoof malu hin nagaama deemsa jilbibbii kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'e dhaabbannee deemna har'a sintu dhadhaabbata nuu ta'e teessoo ulfina sabaaf malu qoltan hiraara nurra ifa nu baasu Yo mas yo mana ya baka jirtan baratu nagaynya kenya kawaka ko mala ko na ramadli sanada qabu ورسالي بريه فكملتن ورسالي الله كملتن سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الشبار كفوني نورو أريبو قريبو أنا نفوق الكبت شبو بدا إواق ومتين نبلسي واندو بنونو ميلكسي مريتين يلين ويبسي تمركين يلي واق لتوچنا إواق قمنا نقول قمنا بيتي لغافي أركو بيكو ولي أكيك تلي ولي قلي على قلي وقالوا أتاسيسو كبت اللي قبنا نقول قوامتي قبنا بيتي جقارة دوت بأقرتو قبو وان شريف شراف جبت تسديمت اللي بيكي فراكيكي ولي تاي مريتي بلد أوتي وفل الليل وأتاسيسو السلام عليكم جدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقربت اللي وري بيتي صلوا على النبي التنيل اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد أديرو مزين قالت ومية صلوات بوسى نوجت نمون براتس بوسى أجج بيتي مزين سليماني يا لمانا يا ردي بيدان أشبر كفوني نورو قريبو لهاد دايسا لجان سقطاتي نيا قبتلي أدادا رتي والمريهنا إلى دي بيدان نولين تراشا لجان تدرى واي كابا فنقص جنان ممال جنان ديرو فنقص ممال جنان دو بيتي كراسة بودا سغالي ركنتاني لما تقرأ أخذ ليروتي لما تقرأ لما بريتوريا تيمو لما بيتي أمتا تقرأ مو لما موتوما يرو داتا تقرأ مو لما تي بي إلا في مو لما دفرز يوان واشانا كلا دبافنا لهاد دايسرين جنة راسري ديبيا لما بيتي تقرأ لما ولي قلتي بريتوريا هنكلا بريتوريا تيمو لما بيتي موتوما نانو تقرأ مو لما بيتي
ummata Tigraay immoo dhimma paartii Tigraay immoo TPLF immoo dhimma beeytee Dabra Tsiyoonii kan jiru amata shanan kana atin gingilchinee ilaallee beekuun gaarii na fakkaati. Uummanni Tigraay illee yoo dubbiin tun akka gaarii galteef balaa lammada ammas deemtu taammas nama miliyoon meeqa nyaattu sanirraa hoffaluu danda'an uummanni Tigraay. Tunis gaafii isa dhiyeessuun hoggaa yeroo geessee sagalee irraa kannattan. Oduun itti aatu waa'ee beeytee Iraan Ameerikaan xayyaaraa fi jeettii hedduu xayyaara lolaattii fi xayyaara beeytee goblaa qabu kan gaaza fe'atee deemu jalaan deemu jechuun boottee goblaa qabdu xayyaara jala deemtee guutuuf KC-135 kajaanii habbaa lamaatu badee baara san gubbatti. Iraan samii gubbatti ibidda balbaloo tokko dhiyeessitee jirti. So miidiyaaleen garii Iraan xayyaara Ameerikaa buuftee jechaa jiranii sanis aga tokko irraa dubbanna. Saudi Arabiyaan maaltu mufachiisee mooraa waraanaa USA'n keessaa qabdu fayyadamtee Iraanitti duuluu hin dandeessu jedhanii beeksisa akkanaa baasuu maaliif barbaachisan kan jiru. Turkii fi Israa'eel maaliif walitti gaarrifatanii Trump irratti maaliif miseensonni paarlaamaa teessoo ta'anii aangoo irraa isa buusuudhaaf sagalee kennuu isaan barbaachise kan jiruu fi USA'n lolaas nagayaas wal keessa beeytee miistoo gootee walitti kitfoo gootee walitti meektee fiddee jirti nagaya feetimoo lola feete kan jirugaa sanis waliinuu xinxaala fi qabxiilee biraatti dhiyaadda isanii jala. Gara oduu Tigraayitti hoggaa dachaane wanni tun walumatti ilaala. Wanni tun walumatti ilaala. Siyaasaan Itoophiyaadhaa hogguu beeytee biyya faranjii tan amma hoggaa hoggaa boonni dhumee gara gannaa dhufnee fi hoggaa ganni dhumee birraa keessa jirru abaaboon daraartee bubbeen takkallee qilleensi tokkollee akkana mukkeeniif kana lulu mukkeen kanarraa beeytee abaaboo dhukkee isiidhaa tanaatu sabii qilleensa keessa facaa namayyuu alarjiin itti haati jechuudha. Hatishoo jiruu fi kan dhukkubsatu seasonal waan taatee jira jechuudha. Siyaasaan Itoophiyaadhaatis hatishoo qabdi jechuudha. Yeroo oowwitu qabdi yeroo haatee masdaf jettu qabdi keessaahu naannoo beeytee filannoo kanatti abishoon itti haati. Folaasga amata 34 hoggaa laallee filannoo hunda keessattuu yaa'ee jira. Keessaahu ta 97dhaan hin dagannu akka lakkoofsa biyyatti. Akkasuma deemaa jirti ta 2021 illee hin dagannu nama meeqa akka isa nyaadhame. Tabaranaatu akkamii hoggaa inni tabaranaa ummata abshaalate. Ummanni walitti dhiisee taraa duraatiif beeytee wooma irraa qabatu wallaaleeti. Paartii Oromoo mormituu fi mootummaa ofirraa walitti dhiisee jireenya qaalessa kana jala jira. Taafteeris gurra isaa beeytee wanni filaate Iraanii fi Israa'elii fi Ameerikaa filaate jechuudha. So yeroo ammaa tana keessatti ummataa fi mootummaan waa'ee filannoo irratti waan waliin booniin agarra jechuudha. Rakkoo biraa ni jirti, matoo haayaan ni jirti, zulmiin numa jirti, cubbuun numa jirti, miidhaan numa jirti. Ammoo gaa kijiba taatii jechuudha. Amma fakkeedhaaf saamicha deemaa jiruu fi hidhaa fi doosisni beeytee filannoodhaan walitti hidhuun atiin cubbuun fakkaatti. Mee warri biyya jirtan rakkoon ammaa tuni ummataatu abshaala tahee jidduu bahee nagaa harkachuu jira dhimma filannoo irratti yoo akkas taate akkasii hubannee jechuudha. Bilbilee gaggaafannee bahaa Oromiyaatis dhiha Oromiyaatis kaaba Oromiyaatis ijoollee baatee kamiseedhaa Haxubbaa Furseedhaa akkasuma deemaa ilaa Makkannatti ilaa haga Gujiidhaa fi Booranatti gaafannee ummanni jiruma fi ofataa jiraadha. Paartii gurguddaa deemaa jira. Moheellee Musee Abdiidha waltajjii saaqamtee artistoonnis paartiitti jiranii mootummallee beeytee akkuma ajaa'ibatti jiranii jechuudha. Badhaadhina maarreen heelleen numa jirti jechuudha. Isaanii sanbeettee haga uummatan miidhinitti maa sirbitanii beeytee san keessan seennu jechuudha. Haga gabaasaan nu geessetti
namni abaa oo kaafaa hojii warree bujjiru akkasiin jiru. Ammoo ammallee xiqqoo bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru ummanni gara hundaanuu doorsisaan nurra deemaa jirtidha gara mootummaatii fi gara kaaniinis. Atik realitiin biyyaat kajuttu kanuma nafakkaatti. Mee takka naannoo ayoo sirriirra jiraanne jechuudha. Hubannaan nuti information biyyarra arganne kana ibsaa jechuudha. Hayyee hoggaa kana bira hunne filannoo keessaa TPLFin gaafa dubbiin TPLF wanni nama dhibduuf maal hoggaa jenne yeroo dabre koronaadhaa filannoo hin goonuu jette mootummaa federaalaa. Gaafa sadii isaan ammoo nuti filannoo goonaadha. Siyaasaan Itoophiyaa amalli isii kanaa jechuudha. Amalli isii beektee mormituu fi mootummaan always beektee pirinsipii irratti hundaa'aniiti mi kawal dhaban ammaa heera irratti ammaa dhuga irratti hundaa'aniiti mi jedha guddaa faalluma walii ta'oli qooxxisuudhaa taati jechuudha. Amma silaa PP'n beektee ulaa jannataa gubbaa dhaabbate TPLF fi mormituun hin feenuu jannata yaa rabbi azaaba naqini jaanii jechuudha guyyaa qiyaama walii gallaayu siyaasa akkanaati jechuudha. Maaltu na fayyadaan hin jirtu. Faallaa waan jibbanii san dhaabbatanii aarsaa kafaluu san irra fadhanii jechuudha. Yeroo garii bar namni yoo dantaan ta'eetii fi dantaan abbaa fadheetu wal qaxxaamurte ati dantaa ta'e qabatteetuma jala deemta. Yoo dantaan siyaasaa ta'eetii beektee wal faalleessu ta'e dantaa ta'e qabattee falmatta. Yeroo gariitis dantaa keetii irratti hundaa'ettee walii galte. Kun addunyaan akkanuma bultii jechuudha. Walii gallaayu addunyaan akkanuma bultii. Teenya immoo akkasii teenya beektee yoo mootummaa filannoo jee mormituun hin feenuu jaan. Yoo mootummaadhaan filannoon fadhu jee mormituun amma godhuu qabda jaaniin. Siyaasaa biyya teenyaati jechuudha. Yoo dogoggorrees nuuf sirreessitan. Hayyee 2021 filannoon mootummaan filannoon fadhu jetti. Tigraay godhamuu qaba jaan. Fi mormitoonni beektee biyya keessa jettu kan Itoophiyaallee kan Oromollee filannoon yoo amman taane muraa mataa keenyaati jaanii beektee kaa ni yaadannaa jechuudha. Beektee waxabajjii amma sanee soddon booda mootummaan hin jirtu yoo isan godhuu baatan makkalaakayaan ajajan fudhatinaa mootummaan hin jirtudha. Hoggaan immoo mootummaan beektee qamadii goggoojee garaa gubbaa kaayyatee huccuu uffatee na filadhaadhaa ganda keessa kee hin feenu. Filannoo hin feenu siin jee hin feenu hin goonu hin hirmaannuu nuti. Duba akkamii jechuudha yeroo guyyaa qiyaamas nu dararuun dhoolanii jechuudha. Alammoo inni shakkaa jiru rabbiin beektee PP hulaa jannataa duran dhaabini jechuudha. Yoo hulaa jannataa dura dhaabe irra guddaan namaa seenuuf taasisaa jibbuma PPdhaati. Yaa rabbi nu gubi hin feenu. Hin feenu jenne bakka beektee PP seente kan. Yoo beektee PP azaaba dhayite immoo silaanii dhayite gaa kara jannataa dhaquun isaa ni mala. Ammoo dhiiroo jaru kun maalirra wal jibbanis yeroo garii beektee wal nama gaafachiifte jechuudha. Tabiraa gaafa mootummaan faannoo hidhachiiftu beektee ilmaan Minilik nafxanyaadhaa mootummaan tuni Minilik Faarsitii siidaa dhaabdee fi mootummaa tana walleen meeqatti baatee muuxxiqutti godhanii uummanni Oromootis jee jala ka'ee ifi hundi warri yaa'ii san kaase nagaa qabaa beektee uummata keenya aarsaa gurguddaa kafalchiisanii jechuudha. Amma hoggaa mootummaan faannoo ijoollofte ammoo isaan faannoo bira dhaqanii maal qaba? Yoo wal qabannee tokko taanee jijjiirama sanfinnee maal qaba? Barummanni Amaaraatis miidhamee jira. Faannoonis beektee hundi isaaniitii miti xiqqishoo qofaa keessaa maraatoo malee isaan keessaas warri dimokiraatonni ni jirani. Warri walqixummatti amanan ni jirani. Walii gallaayu. Faannuma tanaa beektee dhadhaa dibanii bareechanii naannoo dhawanii fi bara intalti tun dubraan hunjaanii jechuudha gabbara baasaan hunjaa. Walii gallaayu. Amma warab balkaaba maqaa waaqa Oromootii sanii kan Abiyyiin oduu amma zammana kaasee hojii walii galee wanni Oromoodhaa taate tun hundinuu Abiyyiin Amaaratti ni deebi'anii jechuudha. Hin feenu faannoo warra harka nu muree fi harma nu mure. Walii gallaayu teedii warama xiqqoo malee irra guddaa namaa faffaasuu jalqabanii jechuudha. Sila ammoo Abiyyiin teedii faarse inni isaan ni arrabsanii jechuudha. So what is the principle? Egaa barmee wanni qabatamaa
تيرتي هنداوني التوجب مالي يجري نمني بر نمني خايو قباتشو خايون ددايتو بيك ترسيمون جيجيرمتي أمو خايون تددايتو يو خايو تيك أبات نمني فديو هو خايو تيترو دفولو باغلتن أبا فديو هاتو هو خايو تيترو والأبدانو أبا فديو تاتو ولينغلتن سياسان توبيادا خايو ميتي يجري خرمو أنغو سني خرمو أنغو تترياتا سنبر بادنيدا بر وربيتي فانو وجي الدنيا تيمت آخرته ولينغلن جنة أبدالنوتو عربيتي للافسه إرادو بتاعي تشويا أكا مخماسا بيتي جارست تلوفاني خبيرة دورتوكو تلوفانيتي أوروتي إنيا لون كنو رانياتيتي أكملت قصاص باسري أكملت خفل نو خفلمت ينان مسراجك يخنا فوداتي أوروسان بردكا وراناتي callatti saffara hoggaa innachi wal qixxaate akkasi kafalaa fi je'eeti gaafatwaa kan khabiirri basheeka keessanis keessa jiraa jaaniin akkas taatu jeeni ciibsaati jeen masaraacan dhaabinaa ciibsaati hoggaa callaan beetee masaraaca kiyya kana beetee dhidhimse hagas takka saffaraa kannaafidha warri mormitoota keenyaa akka khabiiraati jechuu siyaasaa isaanii hoggaa fadhanisii dhaaban hoggaa fadhanisni kaana amma bikka faannoo sanni gaafa abiyyiin hojii jiru akkasi masaraaca dhaabaniiti beetee hagas takka dubbiin jaanii jechuu hoggaa ammoo bara isaanis amma abiyyi walola jennaan ciibsitanillee ni tahaa jechuu jedhanii jechuu jedhu haa ummanni Oromoodha is just haram goraa jechuu haram goraa hayatan agaraan bira kun Tigraayitti adoof daangaa tiifachuudhaaf ummanni Tigraay walolee qabsoo dhugaatii jechuudha. Yoo faannoo firaa dhokkan yoo mootummaan beetee federaalaadhaatis mirga ifiif bulchuudhaa isaanii san sarduudhaaf humnaan irraa fudhachuudhaaf nama ifii fadha irra kaayuudhaaf firaa falmatanii jechuudha barkuni kana waan in principle waan nuti hoggaan irratti ta'uu hin feene Tigraay irratti haa ta'uu hin jennu jechuudha. Ammoo 2021 muraa mataa kiyyaa filannoon gaggeeffamu jirti namichi jiru. Hoggaa ammoo baran ammoo filannoo kanaa hunfaduu hoggaa jee sababa kanaan ammaas lammada ummanni Tigraay aarsaa kafaluu qaba jedha. Lolli dheengaddaa sanuu kamaaliitiidha magaafin guddoon. Lolli dheengaddaa sani kamaaliiti. Bar iccitiin lola gaafa sanii maalii hoggaanne wanni Dabra Tsiyoon gara filannoodhaa filannoo san gaggeeffachuu fadheefi 2018 beetee akka itti aanummatti fudhate itti aanaa pirezidaantiidhaa jaaniiti pirezidaantii yeroodhaati. Sogaa horsi isaa san raggaasifachuudhaaf akka namuu isa dhiibuu hin dandeenyeef ummata Tigraay fuudhee lola kana keessa galchee pirezidaantiif godhee lola san booda ammaas beetee gaa pirezidaantuu barraa bu'e. Hoggaa Piriitooriyaa dhufanii walii mallatteessan abiyyiidhaan bara wanni namichi dhufee dura mallatteessisaa beekan. Kana amma fakkeedhaaf hoggaa Finfinnee galan paartiin isaanii kaansila taatee jirti. Heeruma isaan kaa'anii beekadhu. Heera wayyaaneen keessatti bara ABO'n filannoo keessatti hirmaachuu hin danda'u. Seerri yoon jijjiiramin jechuudha. Akkuma ABO'n hoggaa seerri jijjiirame an paartii beetee 90 hoggaa fadhee 73 ja'a hoggaa fadhee 76 ja'a beetee 74 jaani hayyee gaafa fadhee haa ta'u ani 1970 keessaan amat umriitti amata 55ti galmaa'uun nan barbaachiftuu akkanumatti seenaa odoo jee akkamii jechuudha. Khabara ugaati gara filannootti seenee go'atte beekamtii mootummaa sanii kanniteeti heera mootummaa saniin bulaa jetteeti bara. Malee akka fadhe ittiin bulaan hin seentu jechuudha. Akka feeteen buluudha gaagaara deebitee loluu qabda jechuudha. Heera kana wayyaanumaatti tume beekadha. Heera ammoo wayyaan itti rakkataa jirtu kana isaanumaatti tume gaafa yaadiksan. Illi muma beetee ABO keessa galchanii amata meeqa beetee itti adamse Mallas Zeenaa itti adamse sani gaa harki beetee harki dabaree wal liqaa boolla ABO qotan sani fi keessa seenanii jechuudha. Wallollaan
Shaarukaan beeyte paarlama geessee paarlamaan harka baasee miseensummaa isaanii irraa haqe. Hayyee hoggaa seeratti gaa takka miseensummaan kee hayyamni paartii keetii sirraa haqamte seera deebi'ee itti harkatu san gaa tumachuu qaban. Itoophiyaan hin qabdu. Seera itti nama ariitu ni qabdi. Seera itti nama deebiftu hin qabdu. Gaa seera itti nama deebiftu san uumuudhaaf haaree seera tumatan. Heera tumatan. Akkasi gaa seerri san hoggaa ragee seerri san maal jaa paartiin takka tabeeytee hayyamummaa san isirra haqame haareetti of galmeessitee hora sabaa gaggeeffattee caasaa isii guuttattee hoggansa isii wajjin beeytee liidarshiippii isii san bikka nuti jirrutti teessuma gaggeeffatanii qaama isaan gaggeessuu hundaa'u filachuu qabanidha. Bar wohuma wanni lafa keessa jechuudha yooma ganama gaafa aangoo gubbaa jiran wayyaaneen lafa kaayiseedha. Walii gallaayu TPLF lama kamaa jettu taate lakki dhufee bar dhufeeti namni hayyama beeytee paartii isaa fudhatee galee isaa beekan Dabratsiyoon mataa isaati jechuudha. Heerni arkaa. Heerri akka filannoo isa durqudu beekaa. Heerri beeytee akka boordiin biyyaalessaa isaan keessatti argamuu qabus ni ibsa. Sanitti amanee dhaqee fudhatee bookam. Eega fudhatee Maqalee dhaqee booda teessoo ka'ee godhe. Aboo teessoo ati goote san nuti keessatti hin argamne. Kanaafuu hoggansummaa keetii fi warra gaggeessitoota kee fudhannudha. Wanni boordiin biyyaalessaa jeen. Fudhachuu baatanii dantaa keessanii nu goone irra deebinee hin goonuudha. Maaliif dita? Dantaa uummata Tigraay kun, dantaa TPLF kun no. Dubbiin beeytee fadhii Dabratsiyooni. Bolola beeytee aangoodhaa harkaa isa qaba. Bolola aangoodhaa irraa isa qaba jechuudha. Finfinnee dhufeetu bargaa akka haasawanitti ragaa ittiin qabnu beeytee ana godhi wanni Taaddasa Waradaa hin godhini jeeti hojii haasawedha. Waliigalatti hayyeegaa taraa tanoo taraa tana filannoo sa'aa dabarse jechuudha odoo dubbii gamana harkisanii achi harkisanii yeroo irraa dabarte akkam godhee karaan tokkichi manni hulii filannoo keessa seenuu hin jiru. Yoo Taaddasa Waradaa achi taa'e qaamni biraa gaa Baayitoonaa fi Saasaayee Wayyaanee fi walabummaa Tigraay fi Asimbaa fi warri biraa dorgomanii gara aangoo dhufuu malan. Gaa odoo filannoon hin godhanne eeggatanii hoggaa maandeetiin beeytee Taaddasa Waradaadhaa dhumate fonqolchana gaggeessanii qabatanii jiran. Kana qabachuun gaa dubbii dheengaddaa sanii tanaatu irraa hamtu. Dheengaddaa mootummaan Tigraay turte sani mootummaa seera qabeessaati. Filannoodhaatu seera ala akka gaa seera isaan tumatanitti. Malee mootummaan Dabratsiyoon ta yeroodhaa ta gaafa sanii ta 2028 irraa haga 21 turte sani aangoon isii beeytee seerumaan jirti. Seerri isa cabeedha seerri isaan tumatan filannoo irratti cabe. Amma immoo cabsuu qofaa mi caccabsuu deemuu deemaa jechuudha. Ta duraa gara aangoo dhufuu isaa seera cabsuudha. Gaayoo deebi'ee fi filannoon gaggeeffadha kajuu taate immoo ammas lammata cabsuudha. Gaafa san khasaaraa uummanni Tigraay nama miiliyoona tokko olitti dhumeedha. Qabeenyi biyyattillee achitti hurgufame jechuudha. Khasaaraa laafaa miti. In generation kafallaa akka Tigraayittis akka biyyattis. Isin worth gaafin guddoon gaa isan gaafadhu hokkarri Tigraay keessatti deemaa jiru kun. Feetu Taaddasa Waradaa bakka sana haa hoggunu. Geetaachoos kaa'anii ari'an. Hayyee Geetaachoon Abiyyoo jijjiiramaarri ari'an. Fonqolcha warsanis. Taaddasa Waradaadhaa qabate. Taaddasa Waradaas isaanumatti amanee itti kanne beekan. Filannoo maaliif dheeysanii hoggaa jenne? I think namni lama filannoon namni lama dubbiin isaanii naagaltee jirti. Ta duraa wanniif gaafachuu qabnu Biraanuu Naggaadhaa maaliif kophee fannisee dhagaafin jirtu. Filannoo as deemtu kana maaliif keessaa afaan qisee hoggaa jenne siyaasaa quufeetii miti. Yeroo dabarte seeneetu kufee Abiyyiin harkaan beeytee lafaa ol fuudhee itti sadaqate horsii takka. Ministeera godheeni jechuudha. Walii gallaayu.
sogaa taraa tanaas ammaa salphachuudhaan feene. Namni lama afaan isaanii ilaa asitti banaadha. Maqaan isaanii samii tuqaa jechuu akkanatti. Lidatu Ayyaaleetii fi Lidatu maami moo jedhu maqaan isaa? Lidatu Ayyaalee fi Biraanuu Naggaadha. Warri Itoophiyaanistii hunguutuun irra guddaan isaanii. Even Iskandar Naggaatti si fudhatan. Bar bikki takkittiin isaan kan itti amantee isaan filattu hin jirtu. Ammoo namni isaanii olii waa'ee Itoophiyaa irratti muree murteessuu barbaadu hin jiru jechuudha. Lidatu fuutanii amma ganda fi itti dhalate maal jettan Laallibalaa yoo geessisan ganda isatti isin filatamu. Finfinnee bikka fadhee odoo dhaqee hin filatamu. Wannummaa isaa shiigir mangistii jaanii fi beekte gara ummataatiin filatamanii aangoorra dhufuu hin danda'an. Bar horsii biraa ni hatan. Maybe Jaal Daawud Ibsaadhaa yoo dorgome dhibbaraa dhibbatti ni waan hin beekaa jechuudha. Feetu Dambidooloo geessi. Feetu Dadar fidin. Jaal Daawud Ibsaan immoo. Marroo Dirribaadhaan immoo bakka Oromiyaa tana guutuu keessattuu abbaan fadhe. Jawaar Mohaammed ni bo'aa. Yoo carraan kan namteef. Jawaar Mohaammed guutuu Oromiyaadhaa odoo geessitanii naannoo Oromiyaatii fi naannoo Harariitii fi Somaaleetti odoo dorgomeettanii odoo naannoo Sidaamaa ummata beetee dhalataa Sidaamaa wajjin hawaasa Sidaamaa keessa Jawaar Mohaammed odoo dorgomanii mo'a. Oromoo alattuu jechuudha. Benishaangulis akkasi. Ummanni kun ummata beetee onnee namaa keessa jiru. Onnee Oromoo qofaa miti onnee sabaa fi sablammii keessa illee jiranidha. Waddoo gori beeta kata kana jarri kun ammoo Biraanuu Naggaa Injiinar Yiliqaal Lidatu Ayyaalee maarree Burtukaan Miidhagsaa isin kuttee warra beetee abukaattoo Itoophiyaaf godhan kun hundinuu tokkoon isaanii ummata ifii keessatti by the way ummata ifii kajaasan hin qabanidha. Yoo Biraanuu Naggaadhaa beetee Guraageetti Guraageen isan filtu jechuudha. Markaattoo geessitee kufa. Yoo Walqixxee geessitee nu kufa. Because bar ummata wajji walitti dhaan qaban. Seenaan isaanii lafa kaayyamtee jirti. I don't know michoo sama maqaasii hiriitu mumaarreen beeku The Tower on the Sky kitaaba isin barreessite waa'ee haaparraa gu'aa dubbattu utubaa samii gubbatti rarra'ee jetteen. Utubaa samii gubbaa. Utubaan samii gubbatti rarra'u baradeero utubaan lafa dhaabbata. Beete utubaa lafatti dhaabbatinii jetteen qilleensa gubbaa jiru. Jarri kun hundinuu yoo mafanqila mangistii fi shiigir mangistiidhaan gara aangoodhaa dhufan malee dorgomanii akka paartittis akka dhuunfattis ummata ifii keessatti filatamanii gara aangoodhaa dhufuu hin danda'an tasuma kun rakkoo siyaasaa warra Itoophiyaati. Oromoon look garaagarummaa siyaasaa fayyinaa qaban Profeesar Mararaa Guddinaadhaa Oromiyaa guutuu keessatti dorgomee mohuu hin danda'a. Piippiin taraafi jara kana beektee gara wanni filannoo dhugaadhaa hin eeyyamneef. Obbo Baqqalaa Garbaadhaa bikka fadhee dorgomee mohuu hin danda'a. Walii gallaayu maaliif hoggaa jennee ummanni kun ummata keessatti beektee horojoon isaanii qalbii ummata Oromoodhaati. Onnee ummata Oromoo keessa jiran jara kun hundinuu. Feetu Jawaarjii, Marroojii, Profeesar Mararaa, Jaal Daawud Ibsaa, Lammii Beenyaa, Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Lakkaawa Siraaj, Adeeroo Mulaatu Gammachuu hafeetanuu Lakkaawa namnummaan qabsoo Oromoon hoggana jettanii maqaa dhoowwu hundinuu beekte yoo gara ummata ifii dhufan ummanni fi keenyaa jeetti amanaa jechuudha. Jarri kun nam tokko hin qaban nam tokko hin qaban. So Dabratsiyoon ifittiin amanini wani filannoo dideef. TPLF is for that matter. Akkuma beektee Biraanuu Naggaasanii jechuudha. Lidatu yoo gaafatte beektee akkam yoo jetteen shiigir mangistii siin jaa. Nin dorgoma siin hin jiru. Yoo beektee filannoo jettoonoo የሀገሪቷ የሰላም ሁኔታ ለምርጫ አያመችም siin jaa. ለሽግግር ነው ሽግግሪidhaan malee rakkoon Oromoon hiikkattu jaanii jechuudha. Hoggaayee shigigrii jettee fidde gaa shigigriirraa akkamitti gara ammaas gara electoral democracy dhufan hoggaa inni ammaas ballee very ውስብስብ ነው.
ولي قال لا برانو نقالا بيتي نيفتي دبته ترى ترى في سودان بربادين يجوش لال نما سياسة را نمني يرو لالي بالچنا كيسا سياسة إثيوبيا را موجا بيجراتي وبوليج ولا تاتي شوي غراغرو ما سياسة فين اللي أكابانو ولي قال لا وبوليج ومالجان الأمري تنا بيتي خزراء قبل درجومي نفيد داجي أبي جنا في جودا بطريش بيخم سايد شوي يرو لالته موسيني ندبري بيتي ددرون ما ساتي تفلا لبر أم أمري ساتي فتاتي وكم أبو خارة دلوني برا هدور جموجي راتشبون تونس أكلهم ما لا يشوي I think برانو نجارا لقمت بيتي صورة ما فاتشي بيلي واجي يادو يشوي شيء مانجستي ترى أكاسو فدا بيتي وراجع لجيتي أبيجي رابوه لذا توفى في جوارتي بالبلي في خبراتيس እንዴት ነው ይህ አብሮነት እንዴት ነው ነገሮቹ እንግዲህ እኔ ላለፈው ጊዜ ያው በፖለቲካ ጉዳይ ሳይሆን የሀገሪቷን የትምህርት ሁኔታ ለማዘመን ብዙ ስራዎችን መስራቴ ይታወቃል ዩኒቨርሲቲ ዝም ብሎ በቃ እንደ ሻይ ቤት መስሏል ሁሉም ገብቶ ሁሉም የሚወጣበት ዲግሪ ይዞ የሚወጣበት ልክ በሀገሪቷ የትምህርት ስርዓት ያለው እንዳውም መርካቶ ሻይ ቤት ገብተ ሻይ ያዘ ከዛ ሁሉ ይቀላል ሰዎች ወጣቱ ይሄ ትውልድ ከፍተኛ ተቋማት ይገባሉ ምንም ሳይማሩ ደግሞ ዲግሪ ጭነው ይወጣሉ ስለዚህ ይሄንን ለማስተካከል እንግዲህ ላለፈው ትልቅ መስዋዕትነት በእውነቱ ትልቅ መስዋዕት ከፍያለሁ ስለዚህ ብዙ ምን ከፖለቲካ ጋር ከአብይ ጋር የሚያነካካኝ ነገር ብዙ የለም ስለዚህ በሚቀጥለው ሽግግር መንግስት የበኩሌን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ waan beete galgala wajjaa sawani chukhya lidatu fa fi wara beete ala rawani janis dubbi ga tigray lukuba nusene san sene chukhya lukubni nusene lukubni khaynya ma setan nama dum fadatu nama mino nama torba bino sadde tamira irra sagale qaba irra humna qaba yo inni gammade taati bilisumma san yo inni fade yo inni feene taatu 91 bar fadi nama tokkotiif nama lamaatiif sabni kun hiree isaa dhabe 2018 isi beete murtii nama lama sadi afurini wani sadis dabarte khullu ko oromo qabu jechuudha akka beete nama isa hoggonota jaalata male hoggonota isa jaalatu isaatu hoggonota amana male hoggona ummata oromo amanu waan ummata oromo san bikkaan ga'uun arkanne hagaamatti akkasiinu kabajaa fi jaalala guddaa qaba hoggona isaatiif oromoon walii gallaayu ummanni Tigray amma nurra carraa qabeessa turan yeroo waraaqsa isaaniitii fi qabsoo isaanii san keessatti hoggonota ummata fi kabaju qabaachaa turan hoggonota ummata fi sodaatu qabaachaa turan bara mallas bara beete haylonfa bara musefa warri isaan dura qabsaasan dhugumattuu ilmaan ummataa turani jechuudha eegammoo gara aangoodhaa dhufan wanni san irraa shirgigaataa mallas zeenaatis keessaa galee beete akka dabra tsiyoofaa keessatti hafeedha namichi kun beete namni lamuma beekadha namni takkaa siyaasa jabata أما ملا زينا لما سياسة جبالاتي تكامو ورانا الجبات وقبتا قال لتكون أمتا بيتي أمتا تقرأي فوري برنامج مليون تقول أرسات تخفل تيسي إنين دون يمو نجي لكم أمالي أنقر ردي بيجر خلافو أماني تقرأي بيخيسي جرانين بيهو خالا أمو تبقى نهوبة نجران أنا ألولا سلامو قافتن إبن ريوت اللي قافتن دبين تقرأي خيسة ديما جوتتوني دبي بريتوريا تيميت هنكنا بريتوريا هنكابو ميت هنكنا بريتوريا قمال تشوترو نجر واني موتوما فدرالام قوتين بيتي أمتا قواتشيسو ديبسو ماري وانتي تقو همتا مدنديش
gara beetee TPLFinis qawwee hiikkachuu dhabuu fi kana kanaan qinni himatamuu danda'a. Ammoo dhimmi kanaa mika. Dhimmi kanaa miti qawwee hiikkatanii dhimmi walqaatii hiikkachuu ma danda'a. Dubbiin tanaa miti. Hayyee dubbiin dubbii uummata Tigraay. No, dubbii uummata Tigraay odoo taatee bara uummanni Tigraay arra yoomuu ol nagaa isaan barbaachisa. Duratti USAID fi Doctors Without Borders fi warri UN ti biqaamni adda addaa hundi isaan gargaaru ture. Kun amma beetee Amerikaan Trumpin cancel godhee jira. Gargaarsi gara Itoophiyaa kan ta'e. So gargaarsi Itoophiyaa irraa dhaabbachuun bikki duruu irraa dhaabbachuu deemu Oromiyaa miti. Oromiyaa silaa wanni irraa harkannee jiru jechuudha. Bikki gargaaruu jiran achi beekadhu. Bikki irraa muramuu deemtu saachi. So gaa uummanni Tigraay irra lolli isaan barbaachisu lola beektee uummata Tigraay lubbuu baraaruudhaati. Uummata Tigraay beelatti as deemtu kanaaf beektee sagalee ta'uudhaati. Malee lola irra dabaluudhaaf miti jechuudha. So dubbiin dubbii Pretooriyaati miti. Dubbiin dubbii uummata Tigraay miti. Because lolli as deemu kun uummata Tigraay daranuu miidha malee hin fayyadu. Hayyee dubbiin tun dubbii TPA dubbii beektee mootummaa yeroodhaa ta'angoo gubbaa jirtu kan jenne. Hayi. Mootummaan aangoo irra jirtu tun baajata fudhattee waan humna isii dalagaa jirti jechuudha. Waan mootummoonni naannawaa harkatan hundaa harkataa jirti. Kanaan irraa hanqatee wanni jettu hin jiru jechuudha akka mootummaa naannootti mootummaa federaalaa baajanni isii irraa dhaabbanne. Hayyee rakkoon amma gaa Taaddasa Waradaatii miti jechuudha. Hayyee sadaffaa tanaas bira kutaa. Hayyee gaa rakkoon tun rakkoo TPLF. Rakkoo TPLF si miti. Maaliif yoo jenne yoo dubbii TPLF taate wannummaan amma isaan beektee falmachuu qaban hayyamni paartiidhaan nuu deebuu qabaadha falmiin isaanii. Ganamaa uka ta'uu qabu. Ittiif tuulanii yeroo dabarsanii rabshaa kaasoo odoo hin taane odoo filannoon kun hin dhiyaanne mana murtii dhaqanii yoo beektee mootummaan tun seera alatti halduree seerri hin jenne isaarra keessu taate maaliif gara seeraa dhufanii falmatiin hin goone sanis iftuulanii itti dhiisan. Sogaa dhimma maalitti hoggaanne dhimma Dabratsiyoon gara aangoodhaa dhufuudhaati. Kun gaa hubannaa keenyaa jechuudha. Mee isanis dubbiin dubbii Pretooriyaati miti. Dubbii uummata Tigraay miti. Dubbii mootummaa yeroodhaa ka Tigraay miti. Ka TPLF illee miti. Dubbiin dubbii beektee Dabratsiyoon gara aangoodhaa dhufuudhaati. Dabratsiyoon ammas bara odoo lubbuu isaatiifuu gara aangoodhaa dhufe gaariidha jechuudha. Ajajni itti kennameeti beera. Galgalaa fi ganama namni isa eegu boordigaardiin isaa Shaabiyaadha jechuudha. Warri akkas jettan takka takka raahanna. So Tigraay ammas lola keessatti deebisuuf deema. Lakki boo akkasii biyyoota islama lama nuuhanna tanaa ganaan biraa kun. Qabxiin biraa gaa waa'ee Iraanii. Iraan xayyaara hedduudhaatu karaa beektee Awurooppaa irraa meeshaa fi nama gaffe'aa ture haga beektee lolli kun dhaabbate. Lolli dhaabbanne haga beektee dhukaasa dhaabuudhaa godhan booda xayyaarri guyyatti filaayitii 27 oliitu gaffe'amaa ture lakkoofsan qabu. Kaan Teel Aviivitti meeshaa buusaa kaanis Kuweetitti fi beezilee adda addaa keessatti Ameerikaan meeshaa dhiyeeffataa jirti. Waraanallee gad dhiyeeffataa jirti. Gaa irra guddaan namaatu gaa herreega dhawan keessatti laata Ameerikaan waraana beektee lafaa gaggeeffachuu barbaaddi. Maaliif waraana dilana gaffiitiin gaa fi uummanni gaafataa turanii. Xayyaarri ammaa agartan kun xayyaara lolaati. Gubbaadhaan ammoo boottee gaazaa ta goblaa qabdu. Ta gaaza beektee xayyaaraa guuttu. Habbaa lama ta'anii jettii muraasa wajjiin odoo Hurmusitti hin dhiyaanne ammoo bahara beektee Parshiyaa kana gubbaa bililan. Kana beektee odoo baraaruu jiraniiti wanni xayyaarri lama bootteen lama beektee gaaza fe'attee samirra barartu tuni bikka buutee dhaban. Wanni dhawattee jechuudha akkuma namni waggaa rakkate 911 bilbilutti natti waamini jeen wanni nuuhoon beektee Rabbi rahmataa godhuuf 911
911 bilbilanii jechuudha. Beekte nudhu haasu jiran akkasuma jechuumaa fi raadaarraa dhabanii jechuudha. Ameerikaan namni fiigee isaa hin dhaqqabne jetti waraanaa haa beekte haguma leephii jetti mooraa isitti deebite ka gaaza fe'atee kan waaduma sharraqu malaasamirra dhawanii isaa bikka achi buutee isaa xayyaara lama dhagarre kaleessa ammoo xayyaaraan dhaween jenne beekte samii tiyyatiifachuun hin danda'a agarsiisedha wanni Iraan jette samii gubbatti ifaa beekte ibidda balbalu agarsiiftee jirti. Amma miidiyaaleen garee akka gabaasanitti samii gubbatti isaa balbalu arkan san KC-135 fi abbootii gaazaa tasamirra barartu san ta'uun ooltuu jechuudhaan ibsanii jiran. Tanaa saganaan biraa kun taan dubbii Su'uudiidhaati. Su'uudiin rakkatte jechuudha. Hoggaa feetes Paakistaan ammatti. Hoggaa feetes Tiraamp hojii waliigalti. Hoggaa feetes wallolti. Because jaarsi kun beektee waan gara gaggaluuf guyyuma irraa kana beektee Su'uudiinis beektee ganama wallolaniiti zuurii Ameerikaa faarsaa jechuudha. Maamul bin Salmaan rakkate. Ganama beektee ganama yoo waliigalanii qorsii hojii nyaatan laaqana irratti wal ari'atanii jechuudha. Hiraata irratti waliin oodan. Guyyuma irraa kanaawu Su'uudii fi Ameerikaan hariiroo sadii adda addaan nu garsiisan. Beektee wajjin nyaachuus nu garsiisanii, wal loluus nu garsiisanii, waliin ooduus nu garsiisan. Amma gaa Su'uudiin hin fayyadamtuu jetteen wanni kee meeshaa asii qabdu kanaan na biraa haatee Iraan hin dhoowwtuu jetteen. Gaa itti sabattiihii kajuun ilaalla jechuudha. Itti sabattiihii ni ilaalla. Yoo akkas gootu taate kun gaa isjes jijjiirama ajaa'ibaati jechuudha. Jijjiirama ajaa'ibaati. Kan biraa beektee waliigalteen isaan godhan kun fiifuu beekadhu waliigaltee almost nikaadhaan wal qixaati jechuudha. Nikaan bar shartiin isaa jaartiin hoggaa jaarsi yaame owwaachuu qaba jaa beektee boqonnaa sadaffaadhaa tuqaa shanaffaa gubbatti baabur nikaa yoo dubbiftan wanni inni jiru yoo beektee alwaadaa keessaa illee shunkuttaa ciru jiraatte yoo beektee wahillee akaa'u jiraatte yoo wahillee buusu jiraatte hoggaa inni hin tolje oo jettee dhaquu qabdi gara itilleedha. Na dhukkubaan hayyaman qabdu jechuudha dubbitti yeesanii galaayyuu. So gaa waliigalteen biyya Arabaatii fi Ameerikaadhaa tooma akka nikaati jechuudha. Hoggaa Ameerikaan isaa yaamte hundi isaaniitu ooy jechuu qabanii jechuudha. Fiigalitti dhaquu qaban. Beezu amma isaan ni dhookira jaan kanaawu yoo taa'anii waliigaltee isaanii ilaalan waliigaltee san keessattuu mirga Ameerikaadhaatiin noo jechuu ni qabanii waan fi dandeesse. Waliigala isaan kun bari isaan kun atek namni opiidiyoo tolche nama beektee mootummoota Arabaa kana jaarinan fakkaata jechuudha. Yeroo garee waan akkana opiidiyoo laalu opiidiyoo sammuu wayyaanaatti waan tolfamte natti hin fakkaatu. Opiidiyoon warra Araba tolche CIA fi Mosaadiitu taa'ee akka Oromoo ilaa guyyaa qiyaamattu gara aangoodhaa dhufuu hin dandeenye akka Muhammad bin Zaayid fi akka Muhammad bin Salmaan ka ummata ifii gawwoomsu ammoo beektee adawwii ifiitiin ni kaa'eef godhu gantuu kabiraas itti guuttadhaadha waan akkasiisan bareechanii kaa'an bara amma guyyuma irraa kana bara ummata Su'uudiidhaatiin beektee Khaadim al-Harameeni Shariifeeni jaabar beektee si hoggaa hajjiidhaas dhaqee xawaafaa jechuudha. Shanan sanuu salaatu isaa rabbi haa beeku jechuudha. Basaaxilamee jira guyyaa teessoo amma gaafatti yoo Tiraampiin dhufe maqaa Muhammad bin Salmaan hin jenneen Joon jenne Joonii maqaan isaa dhugaadhaa san Jooniidha jechuudha. Suuraa Yesuus Kiristoos kaasanii okshinaaf dhiyeessan caalbaasiidhaaf dhiyeessanii Jooniin beektee dhokateeti dorgommii godhee moohee jechuudha. Hoggaa harka baasanii miiliyoonaa gala hoggaa jaan inni waan addunyaarra hin jirre himee ofirraa kannaniif jechuudha. Yoo muslima taate gaa suuraan Yesuus Kiristoosii maaliif Muhammad bin Salmaaniif barbaachise jechuudha.
dubbitti sanii galaayu ammoo ni fakkeessan imaamataa fi areedaa fi beete waaroo uffatan tanaan ni fakkeessanii jechuudha soomanaas ni fakkeessan hoggaa azaanommaa Dubai anu arke jechuudha anu arke soomanu isaanii rabbi haa beeku malee wajji furree jechuudha warroo mootota kanaa paarkii wayii keessa nuu fidanii timmat fi nuu dhawanii jechuudha abbaa diidamii takka timira abdura kakkeenyee bishaan abdura keenyee yuu ni lakkoona jechuudha anduruu timira afaan hingee gaamee dhaabinaan jaan haadhuun jaan amma 19 ta'e habbaa sadii hafee dhaabuunaan jaan ifitti furiin emme akkasittiin diidamii takka ugaa gaansan wajji furree jechuudha warra mootota kana soomanu isaanii immoo rabbi haa beeku ummata namaas gawwoomsu rabbis gawwoomsuu fadhu jechuudha yefis gawwoomsee ummata kana jechuudha ummanni kun dhugatti arra mooraa waraanaa itti fayyadamin dachuu dandeessiinii jechuudha akkuma wanni dhaati beetee bishooftutti guyyaa irreechaa sayoo kayaa dattantenya ka ummanni keenyatti murruqte inni sidhateetu achi taa'aba beetee qawweetti dhawaa jaanii gariin ummata keenya dhawuu jira wayyaa isa hojii dhawuu jirti gariin garaan dadhabee dhawuu dhiisee jechuudha achuma taa'aban ittiin dhawamuu isaanitti because waliigaltee isaanii keessa lafa kaayyamtee jirti waliigaltee akka ni haadhaa tohoggaa beetee wayyaaneen siyaamte yettee itti dhayitu akkasi kaayamtee jechuudha haa OPDO fi wayyaanee jiddus khilaafuun man dandeenye akkuma warri arabaa yee beetee hoggaa Ameerikaan yaamte gara itillee dhaqutti jarri kunis akkasuma jechuudha amma gaa hayyee namni keenya bishooftu inni dhume wayyaanis rabbi areemu akkam amma gaafuma lambaati beekadha siidaa yaadannoodhaa haawuu qabdanii jettee qeeroon beekte rabshaa hafte siidaa san geessaniiti amma dhaaban siidaa waan juuni beekaa nama 800 ol kadhume kanaas gabbuusaniiti lakkoofsa isaa adoonnoo 55 immoo meeqaa kaa'anii akka tasaa gaaga'ama balaa irra geessan lubbuu beetee akka tasaa jaa irreecha bara 2000 fi maarree kabiyyaa sanitti itti himanii akka tasatti balaa irra geessan ummanni beetee namni haganaa du'ee jaanii kaa'an jechuudha mootummaa ajjeesee jechuun hin danda'an because self incriminationii ta'a jechuudha yoo beetee ihaadigi nama ajjeesee jaan ka isaanis keessa jiran walii galaayu akkasittiif gawwoomsitee jechuudha OPDO'n abdiillee maaliif heeraaf dhiyeessanii ni beektanii Oromoon haa buqqaatu tanaa wajjuu mallatteessanii akkasiin amantanii jechuudha akka ihaadigi walii galanii bare akkamitti qeeroo tana kaawuntarii firraa goonu Oromoo tana akkamitti firraa warraaqsa isaanii kana fashalsiifne ugaajaan Oromoo fi Somaalee walii dirreeti akkasitti ummata Oromoodhaa miiliyoona meeqa firra garagalchine warraaqsa kana gara beetee civil war Oromoo fi Somaalee jijjiirreeti aangoo teenya baraaran narratti walii galaniiti abdii illeedhaan beetee deemi godhi yaanii me maqaa Oromootiin mootummaan tunaa dhiyeessitu abdiillee ilaa guyyaa qiyaamattuun dhiyeessitu abdiilleen gabaabduu waraqosan fidaa beekadha waliigaltee teessoo gaafa san godhanii lola kanatti jalqabe inni garsiisaa jechuudha kani mallattoon maybe angaawni Oromoodhaa gaafa sanii irra jirtu akka teessoon tun lolli kun godhamuu deemu gurbaa tokko qabeetee asirraa biyya dhaqee jira kallattiidhaan gaafa diyaaspooraan wayyaanee biyya galchuu turte sani gurbaan beetee dhalootaan adoonoo direedhaan fakkaata maqaa isaa asirratti dha'uu nan barbaachisu malee ragaadhaanii mootummaa caffee Oromiyaa dhaqee abdii illeen isa weeraruuf deemaa ummata Oromoodhaa baraaraa jeen quba qaban they didn't do anything gaafa ammoo inni buqqise wayyaaneen wanni abdiillee nurra bobbaaftee counter revolutionary act plan san lamma magarsa ammoo beetee jijjiireeti ummata keenya kabuqqeessan warraasatti finiifachuudhaaf itti fayyadame wayyaanee itti fashalsiisuudhaaf karoora lafa kaayyette mootummaa OPDO kaduraanii wajjin wanni ammoo lammaan itti fayyadame warraaqsa qeeroodhaa kana daranuu finiinsuudhaaf walii gallaayu beeta kana hana akkasii jechuudha wanni biyya Arabaatis walba fakkaatti ummanni kun beetee wanni jiranuu Ameerikaadha jechuudha
تراس أجرام براهون تركي في إسرائيل وقاعد فني دبي سوريا رتي ولا باجراني سوريا قافة بيتي بشير الأسد بوك إسانساني يهودانيس غرغارتي سعودينيس غرغارتي جوردانيس أمريكاس غرغاراني موتوما سنكاسن إيجا موتوما سنكاسن بودا سوريا نما خيسة سينتيتي ونين إسرائيل سوريا را غولان تلولي غولان برا خطيت لفق قدوك أبتشو برباتي موتوما أما جتو توريست هنا ديدي موتوما تنا خفصو برباتي موتوما براد أشير غرا سنفيدو برباتي تركين تنا ديدي جرتي so تركين غا ورانا سي هاريت أما غرا سيريا فيدا جرتي so أكوما دبي إيراني رتي إيراني هرموز رتي أمريكا في إنيو إيراني في أمريكان إيران والقبة وهرموز رتي دبي سيريا رتي تركي لا في إسرائيل والقبة نجراني غا جارسي خندرتي جباتو ري شو يامو يوتاني للافته سنكاسي يشوي سنكاسي غاني لا يشوي جباب دوتي مالغور أودن ده إسرائيل في تركيا مالغور أودن ده إسرائيل ولينو أركوتين خمبرا واي بيتي برلمان مني مري أمريكا دا أماس مسائل سهارة تلفتة تركيني وني هاريني جروخي سعودون مسائل تلفتة جرتي مسائل كيلومتر ICM خجاني intercontinental مسائل كيلومتر خم جاديمو تلفتة تشوخيا إنيو تركين ترامبي مني مريدا تيسوغا جيسين سيرج أبسيتي أنغورا بوك أبداني بوك أبايا تشودان impeachmenti process jalqabanii jiranii aangorraa bu'uu qabda kajuurratti manni paarlamaan hojii ta'anii manni maree bakka bu'oota uummataa haasawanii nama 230tu akka bu'u hayyame raawundi waani namni 197 immoo lakkii jechuudhaan sagalee kennanii yeroo lammaffaadhaatiif sagalee ammas mirkaneessuudhaaf godhan irratti 229 fi البلد دي دمي سجلتو يجي هيجي إبا في سجلت مسدد أمو نيجي شوية أمو لك أجتو لا سجلي خنة ولي قال لايو قال هيري ثاني مال فكاتا وقاين impeachment processing مني مري أمريكا لا ترامبي دان impeach توك أبدا ما أنغو قد يسوك أبدا وقا جاني سجلي خنة already ga impeach jira sadarkaa kongressatti aangoo raabuu chuudha jechuun keessanii mala no hin buune aangoo raabuudhaaf tarkaanfii takka isaa hafa jechuun kongress irratti simple majority dhaani sagalee wayyabaa 50 takka warkate impeach godhuu danda'ani processni achirraa jalqaba sabboda gara senetaa dhufa garaga mana ol'aanutti amma gabeetee gola hayyoota hanatti ugaa dhufe golli hayyoota hoggaa harka dhibbarraa almost two-third dhaan percentii 67 sagalee kannanii yoo kannan taate Trumpin aangorraa bu'uu ni danda'a jechuudha. So imalli isa aangorraa buusuudhaa gola tokko keessatti mirkanaa'ee jira gola lammaffaa keessatti ammoo tarkaanfii beetee gara wanniidhaa deemtu gara manatti aanu deemtu investigation soga artikelli jarri teessoo gaggeessanii jiranii gaafa gaa dubbiin house irraa gara seenetatti hoggaa deebite 2/3 ta'uu qaba yeroo ammaa tana keessatti ummanni warri dimokiraatii kursii 45 qaban warri riipublikaanii ammoo kursii 53 qabanii lama independenti dha dogoggoruu baadhee waliigala kursii 67 isaa barbaachisa adeeroo Tirampii aangorraa buusuudhaaf dubbiin gara beetee gola hayyootaa kanan dhufne yoo gola hayyootaa kana kan dhuftu taate
warri dimokiraataa guututti yoo sagalee kana nama 45 at least gaa nama yoo xiqqaate nama 22 arkachuu qaban kabiraa 53 keessa is very tough. It's very tough. Ammoo filannoo as deema November irratti. Filannoo as deemtu tanarratti filannoo beetee mana lachuu filachuudhaatu as deema. Filannoo kanarratti yoo akka calculation amma daataa jiru laalletti maybe Democrat kursii 4 moon isaanii mala. Yoo beetee akkam jabaatte 5 arkachuu isaanii mala. Yoo ammoo gaa lolli Iiraan kun خسارة gurguddoo hafidu taate diinagdeen biyyattii Ameerikaa dhoomtee jiruun qaaloote taate ilaa kursii 8 arkachuu isaanii mala. Yoo kursii 8 arkatan Trump buusuu danda'an amata lama eeggachuun isaanii barbaachisu. Kursii 8 isaan barbaachisa. Sagalee gaa silaa barbaachisu san isaanii kan seneta kursii 8 yoo arkatan 53 ta'anii hanqi hafees isaan numa gargaaraa jechuudha. So Trumpiin aangoo irraa ni bu'aa hiikaju processni jalqabe ammoo is very tough jechuudha. Is very tough. Namni addunyaa tana seenaa Ameerikaa keessatti I think Nixonii fi tokko keessa dura jiruutu gaa process akkanaatiin aangoo irraa bu'ee Trumpiin kasadaffaadhaa ta'a jechuudha. Yoo odoo yeroon isaan gahin baallin isaan dhumatin yoo beetee golli hayyootaatii fi golli beetee bikka bu'oota yoo sagaleedhaan hawanni godhan taate. Qabxiin itti aantu tamaayyidhaa gaa waa'ee Hormuusi. Wanni Hormuus yeroo ammaa tana keessatti Ameerikaan nagaas ni feeti. Lolaas itti jirti. It's very confusing jechuudha waan beetee waan beetee nama dhibu. Wanni nama dhibaa keessa fakkiidhaaf taraa duraa qabxii 15 dhiyeessite Ameerikaanii qabxii 15 sanii mariif hanqatteeti. Qabxii 10 Iraan dhiyeessite san fudhatanii ta'anii marii sanirraa at least dhukaasa dhaabuu irratti walii galan. Dhukaasa dhaabuun san haga ammaa more or less beetee tikfamaa jira. Haga jidduutti wal tuttuqan malee. San booda Iraan propozaala teessoo raawundi 2dhaaf marii beetee boqonnaa 3 qabu dhiyeessitee turte. Dura lola guututti lola dhaabuu irratti walii hagallu. San booda Hormuuz irraa haasawna. San booda beetee Nuclear raasoonaadha. Waa'ee kanarratti xiinxala bal'aa isanii dhiyeessinee turre yoo yaadattan taate Ameerikaan kana fudhachuu hin dandeessudha. Maaliif lola dhaabuu jechuun lola kana nama lamaan seenan Israa'elis kophaatti jirti. Lolli kun ammas Iraan qofaa miti Lubnaan irrattis dhaabbachuu qabaadha. Illima Iraan qopheessiteef kana keessa Ameerikaa fi Israa'el ni seenanii waliin arkinaa isanii hin jenne. So 3 phases sanaan qatee jira. Ameerikaan ammallee dura dubbii nuclearaa irraa haasa'uudha. Gaatunis gangalattee eegasis qabxii 14 dhiyoo ta'an wal erganii sanii isaan qattee amma more or less gaata official intent keessa dhimma Hormuuz irratti haasa'anii dhimma nuclearaa ammoo bulfachuudhaaf waan jiru haasa'anii jiranii. Harta kaanillee operation project freedom hajuu sanillee lola irraa dhaabanii turanii. Iraanis Hormuuz haga tokko xiqqeeshoo banuudhaaf isaanillee blokkeejii beetee wanni maal jettanii karaatti cufuu sanii uggura san lagannaa san akka irraa laaffisan waan akkanaa deeman gara nagaa uuma dhufu jiran fakkaatan gubbarraa lallaallu. Ammoo nama dhibaa jechuudha because Iraanis wanni dhawutee turte United Arab Emirates dhawutee jirti. Hodemmoo beetee waliigaltee keenya faalleessuu jettee Ameerikaan fadhii lola deebuu akkam feene ibsaa jirti. Ammoo Hormuuziin banattee haleellaa jajjaboo keessummachiiftee markaboonni lolaa achi qaceelansan ifirraa booda deebuun dirqamatti taate. Aara saniin gaa markaboonni bika Iraan gaazatti kuufattu poortii 3 dhawan.
deebisaan Iraanoo kanaaf maalii kan jiru waliin arkuu teenya walii galatti sa'aan naa kannamtillee dhumatte atin qabxilee jirtu guututti isanii ibsilee jira walii gallaayu irra deebi'uudhaaf mata dureelee dhimmi beektee lolli gara Tigraayitti deebi'u taate rakkoon hokkorri lolli khasaaraan as deemtu tuni ta Pretoria walitti hidhaati moo ta beektee dantaa uummata Tigraay tiisuudhaati moo ta mootummaa yeroodhaa ta Tigraay mirgasii tiksuudhaati moo dhimma paartiidhaati moo dhimma dhuunfaa ka Dabratsiyoonii kan jiru moo beektee dhimma Dabratsiyoonii fi dhimma beektee Shaabiyaadhaaf beektee ergamtuu ta'uudhaa kan jirudha isa dhiyeessine xayyaarri KC-135 fi Ameerikaadhaa Iraan haleeluu hin oolleen oduu achirraa dhufte Suudiin beezii kiyyatti fayyadamuu hin dandeessu jetti Ameerikaadhaan hagam takka gaa hojii oolchuu dandeessi we don't know Turkiin gara Israa'el lola naqataa jirti waraanasi gara Siiriyaadhaa naqachuu jirti misaa'ila haareellee ICM Intercontinental Missile ka kiiloomeetira 600 ol deemu dhukaafamuu danda'u garsiifattee jirti Tiraampiin akka aangoorraa bu'u manni bakka bu'oota ummataadhaa sagalee 230 murteessee jira marsaa lammaffaadhaatis 229 197 fi 198 mirkanaa'ee jira dhimmi kun gaa isteeppiitti aanu gara seenetaati seenetattoo sagalee gahaa harkatanii 2/3 isaan gurraa buusuun ni danda'amti kajuu egaa waliinuu arkuu teenya jechuudha wanni biraa gaa hafe nagaa fi lolaas Ameerikaa wal cinaa oofataa jirtidha. Ilmaan ayyaa sagantaa teenya ta'arraa kaasumarratti haa xumurannu warreen yaada kakkannachaa jirtan galatooma Muzayyam Suleymaan ulfaadhu hundi keessanuu galatooma jibbaa nama tokkootu hin qabnu. Nuti Jawaar Mohammadii obboleessa keenya qaaliidha. Jaalmarrulleen akkasuma. Yoo Jaal Daawud Ibsaa taate abbaa keenya yoo Profeesar Mararaa Guddinaa taate abbaa keenya yoo Obbo Baqqalaa Garbaraa taate abbaa keenya jedhu kun haan ammoo obboleeyyan keenya jechuudha. Nagee isaaniif feena ammoo yaadni keenya gabaabdutti maali Oromummaa dursa Obbo Jawaar Mohammad bikka kaleessan dhaabbannaan akkuma kaleessa Oromoo farsi jeesanitti we always love him we always respect him yoo ammoo Oromummaa Oromiyaa fi Oromiyummaarra abbaan fadhee yoo hamaqoo taate immoo yaada jiru numa kannannaa jechuudha. Jibbaa dhuunfaa ammoo nama tokko irraa hin qabnu. Akkana gaa sagantaa keenya xumuranna miidiyaan kun walabaa fi bilisa dhuftanii yaada keessa kannachuu dandeessan paartiin gaqqabnu ol qabnu namni dhuunfaadhaa kan muudnu kan mulqinu hin jiru wanni nu gaggeessinu uummata keenya qaru barsiisuu ammayyeessuu siyaasa Oromoodhaa Oromummaa Oromiyummaa irratti kana ala halduree tokkollee nama tokko juu hin qabnu jaalalaa fi jibbaa dhuunfallee hin qabnu warreen beektee uummata Oromoodhaatiif toltuu oolan hundaan ni galatoofan qeyroo fi qarree beektee 2012 irraa ilaa hanga 2018 aarsaa gurguddaa kafalan galata guddaa qabnaaf. warra du'ee sana birahmataa godhuuf hidhamanillee ammallee sagalee ni taanaa fi warra lubbuun jiran qaama irratanillee quba qabaadhaa isaanii jenna sochii tana keessatti illee warreen beektee hoogganan Obbo Baqqalaa Garbaa Obbo Jawaar Mohammad gara aartiidhaatiin illee kan akka Haacaaluudha namoonni biraatis warri warraaqsa beektee wayyaan itti kuffifne san waliin hojjettan hundi keessanuu isaniin boonna galata guddaa isanii qabna. Ammoo wanni jennu maali istiqaamaa jechuun maali sabaata qabaachuu qabnaadha. Haayyoon kaleessa wayyaanee itti kuffifne san haayyoon kaleessa beektee miilik itti balaaleffanne san seenaan anooleedhaatiif calanqoo cariidhaatti itti dhaadanne san tan beektee kaleessa abiyyiidhaatti wallollees beekadhu waan anooleedhaatiif calanqoodhaatti. Nama kaleessa yakka kana nurratti hojjete arramoo firoo godhachuu hin dandeenyudha. Agar biraa dubbiin. Kanaa ala
namni tokkolleen namni nu beektee rakkoo hojii qabnu hin jirtu. By the way nuti paartii siyaasaatii miti nama wajji dorgomu jirullee hin jiru jechuudha. Nama Oromoo dalagu fadhu Abaa haa ta'u Kaafaa haa ta'u Johaar Mahammad Baqqalaa Garbaa Marroo Dirribaa Profeesar Mararaa Guddinaa Jaal Daawwat Ibsaa abbaan fedhee nama Oromoodhaaf toltu dalage. Even piipin uummata Oromoodhaatiif toltu dalagan nuti fayyaada jechuu hin dhiifnu. Kanaafuu nuti wala baabilis akkasiin nu fudhadhaa jechuudha. Ilmaan ayyaa bika irratti itti guutaa bika dogoggore nu sirreessaa yoo isa muufachiifne nu oofalcha akka qophii tana fakkaattu walitti dachaa nutti hedduu san jaalanna nagaa waaqaa keessa tura. Thank you.